Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya televiizyinii Itoophiyaa irraa oduu saatii kana waliin Taaddasaa Tarrafatti hanga xumuraatti nu waliin turtii taasisaa. Filannoo marsaa jaaffaa baranaatiif qophaa'aa kan jiran Addi Bilisummaa Oromoo fi Izeemaan paartileen hunduu faayidaa uummataatiif dursa kennuu akka qaban waamicha taasisaniiru. Akka paartilee morkattootaattis gahee isaanii bahuudhaaf qophaa'uu isaanii turtii TV wajjin taasisaniin dubbatanii jiru. Dhimma Beetashoomee Dabalatasaa qindeessiteetti. Itoophiyaa keessatti yeroo bulchiinsa mootummoota adda addaatti filannoon gaggeeffamaa tureera. Haa ta'u malee filannoo ulaagaa dimokiraasii guutuun hirmaannaa fi bakka bu'ummaa uummataa dhugaatti agarsiise akka hin turre ragaaleen ni mul'isu. Erga Addawaawwiin gara aangootti dhufee asiis filannoowwan marsaa shaniin kan gaggeeffaman ta'us maqaarra kan darbe kan mirgi bakka bu'ummaa ofiin filachuu uummataa keessatti hin mul'anne ture jedhan paartileen morkattootaa ETV Afaan Oromoo dubbise. Kanarraas kan ka'e jijjiiramaan booda filannoo jalqabaa gaggeeffamu kun uummata biyyattiif filannoo murteessaa mirga dimokiraatawaa isaaniitti mirkaneessan ta'uu himaniiru. Uummanni kun filannoo kana ni barbaada. Bakka bu'aasaa aangoomsuu barbaada. Malee isa qawweedhaanis haa ta'u bifa gara biraatiinis isa dhufe sana nagahee jechaa jira. Mootummaanis ni barbaada jechaa. Sanaan alatti immoo gurmaanis haa ta'u otoo hin gurmaayin matayyaadhaanis haa ta'u gurmuudhaan kanneen sirna dimokiraatawaa dhugaa dhugoomsuu barbaadaniif wareega kee dhudhuu baasantu jiru. Paartiileen jiru jechaadha. Jaarmoonni garaagaraa jiru jechaadha. Isaan kunis abjuun isaanii suni waan itti dadhaban, waan itti dhama'an, waan irratti wareega baasan kana milkeessuu barbaadu. Especially biyyittii tana akka tasgabbaa'u, nageenya akka dhufu, filannoodhaan qofa aangoo mootummaa qabachuun akka danda'amu. Kaardii uummataa malee asiin booda waraanaadhaan aangoo irratti baay'uun rakkoo keessatti akka nu galchu san ilaalleeti asiin booda kan jiru filannoon kun qulqullinaadhaan karaa dimokiraataa kan ta'in akka deemsifamu hundumti keenya gahee keenyaa bahuu qabna jenna. Murteessummaa filannoo kanaa xiyyeeffannoo keessa galchuun paartileen siyaasaa ulaagaa guuttachuu qaban guutuun uummataaf sagalee ta'uu qabus jedhan. Hunda dura garuu faayidaa uummataaf dhaabbachuu isaanii dhaabbatanii of ilaaluu qabus jedhanii jiru. Paartiin tokko kaayyoo isaa uummataa fi sagantaa isaa uummataaf dhiyeesseeti uummanni paartiin kun maal qabatee dhufe inni kan qabatee dhufe suni irra caalaadha jedheeti uummanni akka madaalu godhaniiti miti isaan kan dhufan. Yeroo filannoon dhufu akkuma lafa keessa bahaniiti kan ilaallu sun amma hin deemsu amma. Filannoo dimokiraatawaa ta'ee argamsiisee deemeen namni aangoomuu qaba, mootummaan uumamuu qaba waggaa jennu nutis dorgomnee dhuma mo'uu barbaanna. Dorgomnee mo'uudhaaf immoo yaada mataa keenya qabaachuu qabna. Addi Bilisummaa Oromoo biyya dimokiraatik taate guddattu badhaatu hawwu sana akkamittiin agarsiisa. Ejjennoon siyaasaa isaa maali? Gama ikoonomiitiin maal yaada? Gama qonnaatiin, gara fayyaatiin, barnootaatiin waan kana hunda fudhatee dhiyaachuu qabaa jechaadha. Yoo sana fudhatee dhiyaatu ta'e anaa fi paartii kaan akkamittiin madaala uummanni? Garatti madaaluun qabu jecha duuchaadhumatti na filaa jechuun hin danda'amu. Kana malees uummanni sagaleen tokkittiin isaa bu'aa qabaachuu beekuudhaan galmaa'ee filannicha irratti hirmaachuu akka qabu gaafatanii jiru. Uummanni kaardiin isaa takkattiin gahee akka qabdu ilaaleeti galmaa'uu qaba. Galmaa'uu qaba sagantaan boordiin kan baasisan ilaaluudhaani gurra isaa kennee filannoo kanaafi munjuu qaba uummanni gahee isaa bahuu qaba. Hunda caalaa filannoon kun bu'a qabeessa ta'ee karaa nagaan akka xumuramuu fi mootummaan uummanni fi paartilee morkattootaa gahee isaanii bahachuu qabus jedhameera. Yoo nagaan jiraate dorgommiin adeemsifama. Yoo nagaan jiraate uummannis sagalee isaa kennuu danda'a. Kana waan ta'eef barbaachisaadha jechaadha. Nagaan akkamitti uumama isa jedhu immoo qaama tokkotti kan dhiifamu miti. Akkuma uummannis keessatti hirmaannaa isaa argisiisuu qabaa jechaadha. Kanneen nagaa kanatti gufuu tahanii ofitti qabuu yookiin immoo haammachuu hin qabu. Sochii filannoo gaggeessuudhaaf boordiin filannoo taasisaa jiruun cinaatti waldaaleen hawaasaa fi miidiyaaleen gahee isaanirraa eegamu qixa sirriin bahachuu qabus jedhanii jiru.
Filannoon biyyaalessaa marsaa ja'affaan caamsaa 28 bara 2013 akka raawwatamu boordii filannoo biyyaalessaa baasuun isaanii yaadatama. Filannoo marsaa ja'affaan bilisa haqa qabeessaa fi amanamaa akka ta'u gahee isaanirraa eegamu ba'uuf qophaa'uu isaanii dhaabbileen miidiyaa ibsaniiru. Filmaatawwan imaammataa paartilee siyaasaa garaagaraa dhiyeeffatan irratti xiyyeeffachuudhaanis kan hojjetan ta'uu dubbatanii jiru. Abdullaasir Jamaal bal'ina isaa qopheesseera. Labsiin filannoo galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo Itoophiyaa keeyyata 1162 irratti dhaabbileen sabqunnamtii kamiyyuu paartiilee siyaasaa hunda loogii tokko malee tajaajiluu akka qaban akkasumas tibba filannootti yeroo qilleensaa bilisaa ramaduun paartiiwwan imaammata filannoo isaanii ummatatti akka beeksifataniif tajaajiluu dirqama akka qaban ni ajaja. Kanarraa ka'uun filannoo biyyoolessaa jahaffaa caamsaa 28 adeemsifamu haal duree dhaabbileen sabqunnamtii mootummaa fi dhuunfaa taasisaa jiran ilaalchisuun ETV waliin turtii taasisaniiru. Hoggantoonni dhaabbilee kanneenis filannoo biyyoolessaa jahaffaan walaba haqaa fi amanamaa tahee akka xumuramuuf adeemsa filannoo duraa hanga xumuraatti jiru itti gaafatamummaa isaanii bahuuf qophii taasisaa jiraachuu himan. በዚህ ምርጫ ሚዲያዎች ኢቢሲን ጨምሮ ማድረግ ያለባቸው ነፃ ሆነው filannoo kanarratti miidiyaaleen EBC dabalatee wanti gochuu qaban bilisa ta'uun paartiin biyya bulchu akkuma paartilee siyaasaa kanneen biroo kamittuu yeroo qilleensaa isaaf ramadameefitti akka fayyadamu gochuudha. Paartileen siyaasaa kanneen biroos yaada qaban kan ittiin ibsatanii fi calaqqisiifatan miidiyaa ergaa isaanii ittiin dabarfachuun filattoota bira ittiin gahan akka ta'uuf karaa aantummaa irraa bilisa ta'een hojjechuu qabna jedheen yaada. በምርጫ ወቅት ሰላማዊ እንዲሁም ደግሞ ነፃነቱን የሚጠቅ yeroo filannootti nagaan akkasumas uummataaf dhaloota bilisummaatti fayyadamu akka horannu gochuu fi odeeffannoo sirrii uummata biraan gahuu qabna. Wal mormii fi mariin dhufus akkuma namoonni sun itti amananii fidanitti guutummaan guututti dhiyeessuun uummanni waan sanaaf malu akka fudhatu dandeessuu qabna. ኃላፊነት በተሰማው መንገድ የሚፈልጉትን ፋክቶች ሪፖርቶችንም የምርጫ አካሄዱንም karaa itti gaafatamummaa hordofsiisuu danda'uun dhugaa fi odeeffannoon barbaadamu akkasumas adeemsa filannoo keessatti filannoo jalqabaa kaasee hanga xumuraa guyyaa filannootti itti gaafatamummaan gabaasuu yoo danda'amedha. Paartiilee siyaasaa filannoo irratti dorgomaniif yeroo duula filannoo calalameen biratti yeroo qilleensaa wal mormii fi mariif oolu mijjeessuuf hojjechaa jiraachuus dubbatan. የብሮድካስት ባለስልጣንና ምርጫ ቦርድ በጋራ የሚያወጡት መመሪያ አለ። qajeelfama abbaan taayitaa biroodkaastii fi boordiin filannoo waliin baasantu jira. Itti gaafatamummaa abbaan taayitaan calallii sa'aatiin baase waan jiruuf isarratti hundaa'uun paartileen siyaasaa sagantaa fi kaayyoo qabaniin filatamanii ummata filateef maal akka hojjetan yeroo qilleensaa ittiin beeksifatan ni mijeessina. Walumaa galatti adeemsa filannoo wal qabatu bakka hundatti adeemsifamu EBC'n ni gabaasa. Biyyattiin tasgabbii fi nageenya akka qabaattu akkasumas dimokiraasiin qabatamaan hojiirra akka ooluuf filannoon carraa bal'aa qabatee kan dhufu yoo ta'u qaamoleen dhimmi ilaallatu keessattuu dhaabbileen sabqunnamtii itti gaafatamummaa isaanii sirnaan bahachuu qabus jedhameera. ምርጫ የዚህችን ሀገር ዕጣ ፈንታ የሚወስን ነው። Filannoon hiree biyya kanaa kan murteessuudha. Akkuma beektu biyyi kun boora'eera. Filannoo haqa qabeessaa fi nagaa ummanni amanuu fi ummanni fudhatu yoo adeemsifamedha. Miidiyaan waan danda'u hunda loogii tokko malee eenyuufiyyuu osoo hin loogiin hin jallisiin akka gabaasu amantii guddaa qaba. Ni taasifna jedheen yaada. ሚዲያውም ኃላፊነቱን ተሞልቶ ሪስፖንሲብል በሆነ መንገድ መረጃ ለህዝብ ማቅረብ አለበት። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ miidiyaan itti gaafatamummaa fudhatee karaa itti gaafatamummaa hordofsiisuu danda'uun odeeffannoo ummataaf dhiyeessuu qaba. Haaluma wal fakkaatuun qaamni filannoo raawwachiisu tajaajila miidiyaa filannoof oolu hundeessee hanga filannoon xumuramutti odeeffannoo barbaadamu sa'aatii barbaadamutti akka dhiyeessu yoo taasifame haasaa tilmaamaa odeeffannoo burjaajessaa fi ololarraa baraaramuu ni dandeenya jedhee yaada. dhimma filannoo qophii dhaabbileen miidiyaa taasisan irratti ETV wajjin turtii kan taasisan Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaan gaazexeessummaa fi koominikeeshinii Amaanu'eel Abdiisaa bara 1997 booda hirmaannaan miidiyaan filannoo keessatti qaban gadi aanaa akka ture dubbataniiru. ሁለቱ በመሃል ላይ የተደረጉት የ2002 እና የ2007 ምርጫዎች ብዙም የብዙሃን መገናኛ
ተሳትፎ filannoowwan lamaan gidduutti raawwataman kan bara 2002 fi kan bara 2007 kan bara 1997tiin yoo bira qabnu hirmaannaan dhaabbilee sabquunnamtii kan dammaqinaan irratti mul'ateen turre kanaafuu filannoo biyyaalessaa kanaaf duwwaa irraa jalqabna jechuudha sababni isaas gidduutti rakkooleen turan gahee dhaabbilee miidiyaa laaffisaniiru miidiyaaleen tajaajila keessaa bahanis jiru amma akka haaraatti filannoo kanaaf gaheen dhaabbilee sabquunnamtii olaanaa ta'uusaa kan itti agarsiifnu fi kan irratti hojjennu akka ta'u carraa arganneerra jechuudha. Dhaabbileen miidiyaas filannoo baranaa kanarratti gahee isaanii ba'uuf gamanumaatti qophaa'uu akka qaban አማኑኤል አብዲሳ ሁበቺሰኒሩ አሁን የት ነው ያለነው ምን ያህል ዝግጅት አድርገናል እንዴት አርገንስ ወደዚህኛው አገር አቀፍ ምርጫ amma eessa jirra hammam qophoofneerra akkam goonee humna guutuun filannoo baranaa irratti hirmaanna gaafiin jedhu ammas deebii kan barbaadudha kanaafuu tokkoon hirmaataa filannichaan ol qabatee dhaabbileen miidiyaa qaamolee qooda fudhattootaa biroos ilaalchisuun hundumti keenyayyuu qophaa'uu qabna filannoon biyyaalessaa fuuldura keenya jiru kun bu'aa qabeessa akka ta'u hirmaannaa guddaa akka qabaatu hubannoon filataa kan filatamaas ta'e kan filachiisaa hunduu ga'een isaa maal akka ta'e hojiin hubannoo gabbisuu guddaan dhaabbilee miidiyaa irraa eegama. hojiin poolisii yakka ittisuu qofa osoo hin taane qorannoo fi qo'annoo saayinsawaa raawwachiisu akka qaban himan konferansiin qorannoo fi qo'annoo qopheessummaa kolleejjii poolisii oromiyaatiin magaalaa sabbataatti taa'amee jira alii daddafoo dabalataa qindeesseera. Kolleejjiin poolisii oromiyaa marii qorannoo fi qo'annoo hojii poolisii nageenyaa biyyaa eegsisuudhaaf qabu irratti hayyoota dhaabbilee barnoota olaanoo guutuu biyyattii garaagaraa irraa dhufan hirmaachise magaalaa sabbataatti taa'ee jira. Konfiraansichi yeroo calqabaatiif kolleejjii poolisii oromiyaatiin kan qophaa'e yoo ta'u diiniin kolleejjichaa gargaaraa koomishinar Geetaachoo Ittaanaa hojiin poolisii yakka ittisuuf qofa osoo hin taane karaa saayinsawaa ta'een qorannoon deeggaramuudhaan nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf ta'uu himaniiru. Kaayyoon konfiraansii irraa barumsaaf barumsa irratti kan hundaa'e akkasumas saayinsii poolisii naannoo keenya akkasumas biyya keenya konfiraansii qophaa'edha. Konfiraansiin kun qo'annoof xiinxala irratti kan hundaa'ee fi hojmaata poolisiif gahee guddaa qaba. Nageenya naannoo keenyaaf mirga uummataa eeguu keessatti fi dirqama keenya akkamitti bahuu akka dandeenyu faana wal qabatu riisarchii qophaa'edha. Konfiraansicha irratti hayyoonni dhaabbilee barnoota olaanoo irraa hirmaatan barreeffamoota qorannoo hojii poolisiitiif galtee ta'an dhiyeessanii jiru. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Dr. Qanaa Yaadataa mata duree hojiin poolisii qorannoo fi yakka ittisuu keessatti gahee akkamii qaba jedhu irratti barreeffama qorannoo dhiyeessanii turan. Asirratti wanti guddaan ani qo'annoo koo keessatti kaasuuf yaale nageenya bu'uuraan fiduun kan danda'amu mallattoo rakkoo sana symptoms kan jedhamu sana irratti hojjechuu qofaan utuu ta'in bu'uura ka'umsa structural cause yakka kan ta'an san hirmaannaa hawaasaatiin adda baasuu fi hawaasa wajjin ta'anii sana irratti hojjechuun barbaachisaadha kan jedhu bu'uurri isaa jechuudha. Waltajjiin kolleejjiin poolisii Oromiyaa qopheesse kun poolisii gahumsa qabu akka guutuu biyyaattis ta'e akka naannootti horachuudhaaf gahee guddaa kan taphatu ta'uu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Dr. Qanaa himanii jiru. Tajaajila poolisii hawaasa wajjin wal qabatee waa'ee ijaarsa nageenyaa wajjin wal qabatee walumagala caasaan nageenyaa poolisiin akkamitti uummata wajjin hojjedha kan jedhu waan ta'eef kuni gara fuulduraatti nageenya naannoo keenyaa tasgabbeessuu keessatti gaheen poolisiin Oromiyaa hojjetaa kolleejjiin poolisii Oromiyaa hojjetaa jiru kuni iddoo guddaa qaba jechuudha. Baay'ee iddoo guddaa qaba. Barumsa guddaati irraa argama. Kanaaf ani baay'een itti gammade kun cimee yoo itti fufe rakkoo baay'ee rakkoo nageenyaa hiikuu danda'a. Poolisoonni konfiraansicha irratti hirmaatan waltajjicha irraa galteewwan hojii isaaniitiif kan isaan gargaaru kan argatan ta'uu dubbatanii jiru. Yaada furmaataadha. Yaada furmaataa saayinsawaa argame kan ammoo fudhatanii hojiirra oolchuudhaan rakkoolee nageenya naannoo keenya keessatti mul'atan akkasumas sadarkaa biyyaatti mul'atan furuuf kan baay'ee dandeechisu ta'uu isaati. Koominiitii poolisiin hirmaannaan inni qabu maalidha? Yakka ittisuu keessatti akkasumas immoo qorachuu keessatti gaheen inni qabu maalidha? Walumaa galattuyyuu hirmaannaa uummataa malee yakka ittisuu kan hin dandeenye waan ta'eef iyyuu sirriitti gadi buunee ammallee hojjechuu akka qabnudha kan nutti himu jechuudha.
Barnoonni afaan Somaalee manneen barnootaa Oromiyaa filataman keessatti kennamuu eegale. Biiroon barnoota naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee godina Harargee Bahaa Cinaaksanitti barnoota afaan Somaalee manneen barnootaa Waalwiid jedhamu keessatti jalqabsiisanii jiru. Barnoonni afaan Somaalee kutaa 5 irraa jalqabee akka gosa barnoota tokkootti aanaa Cinaaksan manneen barnootaa 6 keessatti, Harargee Lixaatti ammoo manneen barnootaa 5 keessatti waliigalaan manneen barnootaa 11 keessatti akka kennamu himamee jira. Ittaanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Girmaa Baayisaa afaan Somaalee Oromiyaa keessatti barsiisuun obbolummaa uummata Oromoo fi Somaalee daran cimsaa jedhan. Hoogganaan biiroo barnoota naannoo Somaalee obbo Mahammad Fattaa Mahammad gama isaaniitiin barnoonni afaan Somaalee jalqabame hariiroo Oromoo fi Somaalee boqonnaa haaraatti kan ceessu ta'uu dubbatanii jiru. Aanaalee akka Cinaaksanitti qaamoleen garaagaraa uummata lamaan walitti buusuuf gochoota badii garaagaraa raawwataa akka turan himamee jira. Tarkaanfiiwwan yeroo ammaa fudhatamaa jiran waliin jireenya uummata obbolaa lamaanii caalaatti cimsuun gara waliin misoomuutti kan ceessu akka ta'es himamee jira. Haaluma wal fakkaatuun manneen barnootaa naannoo Somaalee filataman keessattis barnoonni afaan Oromoo akka kennamu himameera. Mootummaan rakkoo bishaan dhugaatii godina Booranaa furuudhaaf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru sadarkaa pirezidaantii ittaanaatti qindeessaan kilaastara misooma baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee himan. Jilli Dr. Girmaan durfamu godina Booranaatti sadarkaa pirojektoonni misoomaa irra jiran daawwateera. Pirojektoota kanneen keessaa pirojektiin bishaan dhugaatii aanaa Dubluq sadarkaa gaariirra akka jiru himameera. Pirojektiin giddugala horsiisa sanyii loonii Booranaattis hojiirra oolaa jirus horsiisa loonii sadarkaa gaariitti ceessaas jedhameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi Federaalaa rakkoo bishaan dhugaatii godina Booranaa furuudhaaf waggoottan dura kan eegalan pirojektiin birrii biiliyoona 5 eegalames saffisaan akka hojjetamuuf xiyyeeffannoon kan kennameef ta'u Dr. Girmaa Amantee himaniiru. Jilli sadarkaa pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa qindeessaa kilaastara qonnaaf misooma baadiyyaa Dr. Girmaa Amanteetiin durfame daawwannaa godinoota kibba Oromiyaa afuritti taasisee xumureera. Daawwannicha ilaalchisuun Dr. Girmaa Amantee ibsaa kennanii jiru. Ibsicha ilaalchisuudhaan odeeffannoo dabalataa nuuf kennuudhaaf toora bilbilaa irratti gabaasaan keenya Nuuro Amaanoo toora bilbilaa irratti argama. Hello Nuuro. Hello. Hello Nuuro. Daawwattoota keenya toora bilbilaa Nuuro Amaanoo argachuu hin dandeenye gara oduutti nutti darba. Pirojektiin bu'uura misooma teekinooloojii ammayyaa abbootii dhimmaatiif tajaajila si'ataa kennu bulchiinsa magaalaa Finfinneetti eebbifameera. Magaalaa Finfinnee magaalaa hojimaata ishee teekinooloojiidhaan hojjettu taasisuudhaaf bulchiinsi magaalichaa cimee kan hojjettu ta'uu kantiibaa ittaantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ibsanii jiru. Dabalata qabna. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee magaalaa teekinooloojiidhaan hojimaata hojjettu taasisuudhaaf waajjiraaleen tajaajila isaanii ammayyaa akka taasisaniif hojiin jalqabbii baay'eetu jira. Pirojektiin kana cimsuu kutaa magaalaa Araadaa, Kolfee fi Qiirqos akkasumas aanaalee 18 kan fayyadamaa taasisuu birrii miliyoona 200 fi miliyoona 94 kan ijaarame bu'uurri misooma infoormeeshin teekinooloojii bulchiinsa magaalaa Finfinnee har'a eebbaaf qaqqabeera. Tajaajila bu'uurri misoomaa teekinooloojii kun abbootii dhimmaatiif faayidaa inni kennu Daayiriktarrii Eejensii Saayinsii fi Teekinooloojii Yuunivarsiitii Finfinnee Abrahaam Saarቤሎ ibsaa kennaniiru. ሙሉ የኔትወርክ አገልግሎትን የመደበኛ ኢንተርኔትና የዋይፋይ Tajaajila intarneetii hundaa waayifaayi kaameeraa CCTV fi hojimaata abbaan dhimmaa dabaree ittiin eeggatuu fi tajaajila giddugala odeeffannoo haala ittiin argamu tajaajila IPBX telefoon kan qabudha. Magaalaan keenya tajaajila elektirooniksii gama meeliin akka wal jijjiirru kan taasisu argatti. Magaalaadha hangaanatti hooggantoota 2000 odeeffannoo gama imeelitiin akka wal jijjiiran kan taasisu kan icciitiin isaa eeggamudha. Tajaajila viidiyoo koonfiraansiis kan kennudha. Teekinooloojiin eebbifame kun jiraattota magaalaa Finfinneef tajaajila si'ataa kennuudhaan dadhabbii kana duraa kan hambisu ta'uu kantiibaa ittaantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee dubbataniiru. ለምርቃት የበቃው ይሄ ስራ eebbaaf kan qaqqabe hojiin kun magaalaa keenyaaf hiikaa guddaa qaba. Hunda caalaa kan waadaa galle uummata keenyaaf tajaajila si'ataa kennuu dhaqqabamaa fi ammayyaawaa gochuudha. Deddeebii abbaa dhimmaa hir'isuun hiika guddaa qaba. Teekinooloojiin kun hojiirra oolee jechuun dhiibbaa uummata keenyaa hir'ise jechuudha.
Teknooloojiin kun hojjetaan mootummaa tajaajila kennuu qabu hojii hojjetaarraa eeggamu hojjeteera moo hin hojjenne jedhee kan ittiin hordofamu akka ta'es kan ibsan Aadde Adaanech fuuldurattis hojii bal'aan tajaajila magaalli Finfinnee kennu ammayyaa taasisuu kan hojjetamu ta'uu Aadde Adaanech dubbataniiru. ከተሞችን ዘመናዊ በማድረግና magaalota ammayyaawaa gochuu fi tajaajila kennan ga'umsa kan qabu taasisuuf teknooloojiin addunyaa irratti qooda guddaa akkuma qabu magaalaa Finfinnee tiraansfoormeeshinii dijitaalaa keessa galchuu fi magaalaa bareedduu ismaart siitii gochuuf karoorri hojii nuti amma diriirsine kun bu'uuradha. Gaaffilee bulchiinsa gaarii mootummaa irratti ka'an ni deebisaa kan jedhan ammoo ministeera deetaa ministeera innoveeshinii fi teknoolojii Dr. Ahmadiin Ahmadidha. መንግስት የዜጎችን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ mootummaan gaafii bulchiinsa gaarii deebisuu kan danda'u tajaajila mootummaan kennu hunda teknooloojiidhaan deeggaruudhaan dijitaalawaa gochuudhaa fi bal'inaan hojjechaa jirra. Teknooloojiin eebbifame kun intarneetiin yoo bades hojjechuu kan danda'u ta'uu ibsamee jira. Qaamolee milkaa'ina hojii kanaaf tumsaniifis beekamtiin kennameera. Daawwattoota keenya toora bilbilaa irratti oduu jalqabaatiif Nuuroo Amaanoo argannee jira. Jilli sadarkaa pirezidaantii ittaanaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qindeessaa kilaastara qonnaa fi misooma baadiyyaa Dr. Girmaa Amanteetiin durfame daawwannaa godinoota kibbaa Oromiyaa afuritti taasisee xumuree jira. Dhimma kanarratti Nuuroo Amaanoo toora bilbilaa irratti argama. Hello Nuuroo. Hello Taaddasaa Kamoon. Galata Rabbii mee daawwannicha ilaalchisuudhaan Dr. Girmaa Amantee ibsa kennanii jiru haala waliigala godina kibba Oromiyaa irratti daawwannaa taasisan yaada isaan dabarsan daawwattoota keenya biraan gahe. Hayyo ulfaatu Taaddasaa akkuma jalqaba irratti kaafte jilli Dr. Girmaa Amanteetiin durfamu guyyoota torban darbanii fi kibba Oromiyaatti daawwannaa taasisanii ture. Guyyaa kaleessaa immoo godina Booranaatti turanii godina Booranaatti piroojektota garaagaraas daawwatanii jiru. Piroojektota kanneen keessaa giddu galeessa horsiisaa fi fooyyessa sanyii loon Booranaa keessatti argama. Giddu galli kun bara 1979 kan hundeeffame. Kaayyoon isaas sanyii loon Booranaa tursiisuudha. Sanyii loon Booranaa akkuma beekamu yeroo duraa badaatiin ture. Haa ta'u isin giddu galli kun jiraachuu isaatiin amma turaa akka jirudha kan himame. Yeroo ammaa kana sanyii loon Booranaa 1,072 ol qabachuudha kan ibsame giddu galli kun. Giddu galli kun aanaa Yaabelloo keessatti kan argamu. Giddu gallicha keessatti rakkoon nyaataa, rakkoon bishaanii fi rakkoon ibsaa akka jirudha kan himame. Nyaata horii oomishuu sanyiin loon Booranaa biyyoota Afrikaa irra darbee biyyoota Awustiraaliyaa fi kanneen Awurooppaa biroottis hedduu yeroo ammaa kana beekamaa akka jirudha kan himame jechuudha. Daawwannaa kana wanti biraa kan daawwatame maalinni qamadii jallisiidhaan aanaa Yaabelloo keessatti oomishamaa jirudha. Akkuma beekamu godinni Booranaa aanaa horsiisee bulaadhaa, aanaa gammoojjiiti. Haa ta'uutiin qamadii jallisiidhaan oomishanii jiru. Qamadii kanas guyyaa kaleessaa daawwatamaatiin ture jechuudha. Eegaa godinichatti kanaan dura jallisiin oomishuun beekama akka hin turre jalqaba irratti taasisanii jira. Haa ta'uutiin yeroo ammaa kana hektaara 300 ol jallisiidhaan oomishanii jiru jechuudha. Kana malees piroojeektiin daandii Taltallee Wondoo Erbooree birrii biiliyoona 1 olitti siquun hojjetamaatiin jirus guyyaa irraa daawwatamaatiin jira. Piroojeektiin kun kutaa lamatti fi kontiraaktaroota lamaan ijaaramatiin kan jiru. Daandichi kiiloomeetira 80 yogguu ta'u godina Booranaa aanaa Taltalleetti naannoo kibbaa godina Oomoo kibbaa kan walqunnamsiisu ta'uu isaatii kan himame. Aanaan Taltallee oomisha midhaaniin kan beekamtu ta'uu isheetiin faayidaa olaanaaf qabudha. Daandiin kun kan himame jechuudha. Yeroo ammaa kanatti lootiin tokkoffaan dhibbeentaa 94 kan ga'e yoo ta'u lootiin lammaffaan dhibbeentaa 96 akka ga'edha kan himame jechuudha. Kana malees aanaa Dilloo gandaa galchee keessatti margi jallisiin oomishamaatiin jiru daawwatameetiin jira. Keessattuu rakkoolee horsiisee bulaa keessaa tokko kan ta'e rakkoo margaati. Kunis guyyaa irra daawwatameetiin jira jechuudha. Daawwannaan kun haaluma kanaan kan xumurame jechuudha. Daawwannaa kanaatti irratti sadarkaa itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessan kilaastara misooma baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee yaada dhumaa kenniitiin jiru ibsa jechuudha. Ibsisaa kennan kana keessatti dhimmoota afur ijoo kaasanii tokkoffaan maalinni daawwannaa godinoota afran kana keessatti taasisneen piroojektota jalqabuu qofa osoo hin taane xumuruun yeroo jedhame keessatti tajaajila hawaasaaf oolchuun akka danda'amu agarreetiin jirra. Piroojektota bishaan, daandii, manneen barnootaa fi hospitaala godinaalee Arsii Lixaa, Gujii Lixaa fi Booranaa keessatti arguu himaniitiin jiru jechuudha. Kana malees lammaffaa keessaan kaasan maalinni mootummaan naannichaa piroojektonni misoomaa yeroo jedhametti akka xumuraman kutannoodhaan hojjechaa jiraachuu isaa arguu isaanii dubbatanii jiru. Kana raawwachuu keessatti abbummaan uummataa caasaan mootummaa olaanaa ta'uu isaati. Dr. Girmaan kan kaasanii yeroo qabame keessatti xumuramuu isaattis ga'een hooggansaa
olaanaa akka ta'edha kan himanii. Piroojektonni kunneen keessattuu rakkoon nageenya naannootti mul'atu keessattuu gara Gujii lixaa, Arsii lixaas haa ta'u godina Booranaa keessatti kan hojjetamanidha. Milkiin xumuramuun isaanii kun immoo waan guddaa akka agarsiisudha. Dr. Girmaa Amantee dhumarratti kan himanii rakkoolee daawwannaa kanarratti ka'an kanneen akka ibsaa, nyaata loonii fi kanneen biroos yeroo gabaabaa keessatti fuudhudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo addaa kennee akka hojjetus Dr. Girmaan daawwannaa kanarratti ibsa kennaniin himaniiru. Odeeffannoo nuti jala qabu kanuma taaddese. Galatoomii Nuur Amaanoo Yaabilloorraati halkan gaarii. Daawwattoota oduutti nutti darbaa. Naannoo Tigraayitti lammiileen deeggarsa hatattamaa barbaadaniif deeggarsi taasifamaa jiru cimee itti fufuusaa hoogganaan olaanaa bulchiinsa yeroo naannichaa Dr. Muluu Naggaa himaniiru. Caaseffamaa kaabinee naannichaa keessaas sababa ilaalcha siyaasaatiin qaamni dhiibamuu hin jiru jedhanii jiru. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaatiif Teediroos Tolaa. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay naannichatti ergamni nagaa buusuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuu eega xumurameen boodatti namoota seeraan ala hidhatan hiikkachiisuu tajaajila hawaasummaa adda citan deebisee eegalsiisuudhaaf hojjetaatii turuun kan yaadatamudha. Kanaan alattis caasaa kaabinee mootummaa naannichaatis deebisee gurmeessaa jira. Namoonni hidhannoo seeraan alaa qaban hedduunis harka mootummaatti deebisaa jiraachuu hojii raawwachiisaa olaanaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Dr. Muluu Naggaa tajaajila oduu Itoophiyaatti himaniiru. Naannichatti hojjettoonni mootummaa gocha yakkaatiin hin barbaadamne gara hojiitti deebi'aatii jiraachuu kan himan Dr. Muluun gurmaa'insi kaabinee haaraa naannichatti hundaa'ee ilaalcha siyaasaan garee yookaan nama kamiyyuu kan hin qoqqobne ta'ulleen dubbataniiru. የመንግስት ባለስልጣን ማለት የአንድ ፓርቲ የአንድ ወገን ብቻ ነበር። አሁን ግን የማንኛውም ፓርቲ አባል ቢሆን duraan miseensi hooggansa mootummaa miseensota garee murtaanii qofaa turan. Amma garuu namni miseensa paartii kamiyyuu ta'e miseensa kaabinee naannichaa ta'uu danda'a jennee murteessine. Caasaan kaabinee gurmeessinis paartilee siyaasaa hunda hirmaachiseera. Hoogganaa biiroos ta'anii jiru. Adeemsi kun hunda kan hammatee fi ilaalcha siyaasaa hunda kan hirmaachisedha. Kunis naannichatti yeroo jalqabaatiif kan ta'e. Sababni isaatis nama yookaan gareen kamiyyuu yaada siyaasaa qabuun qoqqobuu hin qabnu yaada jedhurraayi. ማንኛውም ግለሰብ ማንኛውም ቡድን ባስተሳሰቡ በፖለቲካ አመለካከት መግለል የለበትም የሚል መልእክት ነው ያለው። lammiilee naannoo Tigraay irraa buqqa'an deebisanii bayyanachiisuu fi kan gargaarsa namoomaa hatattamaa barbaadaniifis gargaarsa barbaachisu dhiyeessuufis mootummaan federaalaa deeggarsa bajataa kennaatii jiraachuu kan eeran Dr. Muluun bulchiinsi yeroo naannichaas gargaarsa namoomaa iddoo gargaaramtoonni jiran biraan gahuudhaaf hojjechaatii jira jedhan. ሰብአዊ ድጋፉ አሁን ጥሩ እየሄደ ነው ተጀምሯል። በተለይ በፌደራል መንግስት ያለው deeggarsa namoomaa dhiyeessuun haala gaariirra jira. Keessumaa deeggarsi gama mootummaa federaalaan jiru guutuudha. Hanqinni hin jiru. Hojiin keenya inni ijoon immoo gargaarsa kana gandoota biraan dhaqqabsiisuudha. Caalmaatti amma hojii geejjibsiisuu irratti hojjetaa jirra. Namni hedduun deeggarsa barbaada. Maallaqa kan qabuu fi hin qabne illee qixxuma gargaarsa barbaada. Kun gama mootummaatiin hubatameera. Gama kanaatiin qindoominaan hojjetaa jirra. በፌደራል መንግስትም በጊዜያዊ አስተዳደሩም በዚህ መሰረት ተቀናጅተን እየሰራን ነው። bulchiinsi yeroo kan naannichaa kun bu'uuraalee misoomaa naannichatti manca'anii turan haaromsuun tajaajilaaf qopheessuufis hojjechaatii akka jiru ibsan Dr. Muluun. ከደቡብ አላማጣ የጀመረው ጥገና በፌደራል መንግስት በሙሉ አቅሙ የሰው ኃይል አሰማርቶ Allamaaxaa gara kibbaarraa eegalee mootummaan federaalaa namatti ramadee humna qabu hundaan suphaa barbaachisu gochaa jira. Gara bahattis Addigiraatitti hanga Xaabii Adiitti qaqqabeera. Itti aansees Adowaa fi Shireettis itti fufa. Amma bishaan, ibsaa fi bilbila hawaasaaf dhiyeessuun dhimma ijoodha. Kana cimsinee itti fufna. Misoomni bu'uuraa jiran hedduun isaanii walqabatoo waan ta'eef tajaajila gama kanaatiin jiru babal'isaa deemna. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay marii hawaasa naannichaa waliin taa'enis waliigalteerra gahuusaa hojii raawwachiisaa olaanaan bulchiinsa yeroo naannichaa Dr. Muluu Naggaa himaniiru. Damee barnootaa fi qorannoo sadarkaa itti aanutti ceessuuf hojiilee qorannootiif xiyyeeffannoon kennamu murteessaadha jedhame. Konfiraansii sadaffaan qorannoo fi qo'annoo wiirtuu odeeffannoo tarsiimoo barnoota olaanoo Adaamaatti taa'ameera. Waltajjicha irratti dhaabbileen saayinsii fi barnoota olaanoo hirmaatanii jiru. Waraqaan qorannoo hayyootaan dhiyaatee jira. Daayirektarri olaanaa wiirtuu qorannoo dhaabbilee barnoota olaanoo Dr. Abtaamuu Takkaa wiirtichi karoora misooma waggaa 10 karoorfame qorannoof qo'annoon tumsuudhaaf hojjetamaa jira jedhan. Ministeerri deetaan dhaabbilee saayinsii fi barnoota olaanoo Dr. Saamu'eel Kifilee gama isaaniitiin hojiin qorannootiif qo'annoo dhaabbilee barnootaa kamiyyuu keessatti dhimma ijoo ta'uu akka qabu hubachiisaniiru. Dhaabbileen hawaasaa siivikii guddinaa fi nageenya biyyattii keessatti gahee olaanaa qabu jedhame. Yaa'iin har'aa Finfinneetti taa'ameetiin manni maree waldaalee siivikii hundaa'ee jira. Manni marichaas waldaalee 300 hundaa'eera.
Yaa'icha irratti kan argaman ittaanaan abbaa alangaa waliigala federaalaa Tasfaayee Dhaabaa hundeeffamni mana marichaa waldaaleen siivikii bilisaa fi itti gaafatamummaan ergama isaanii akka ba'aniif ni gargaara jedhan. Dhaabbileen hawaasaa siivikii guddinaa fi nageenya biyyattiitiif gahee olaanaa akka gumaachan kan himan Daayirktara olaanaa waldaalee hawaasa siivikii obbo Jimaa Dilbooti. Dhaabbileen hawaasa siivikii siyaasa kamirraayyuu bilisa waan ta'aniif filannoo marsaa jaaffaa karaa haqa qabeessa nagaa fi dimokiraatawaa akka gaggeeffamuuf gahee isaanii eegamu bahuu akka qabanis dhaamanii jiru. Manni marii kun miseensota 300 kan qabu yommuu ta'u miseensa koree hojii raawwachiiftuu 21 akka qabus himameera. Naannoo sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaatti maaskii malee socho'uun dhorkaa ta'uusaa bulchiinsi naannichaa beeksisee jira. Pirezidaantii ittaanaan naannoo kibbaa obbo Ristuu Yirdaa'u haala weeraraa vaayirasii koronaa naannichaa ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Naannichatti yeroo ammaa of eeggannoon taasifamaa ture haalaan hir'achuu himanii jiru. Kanaanis baay'inni namoota vaayirasichaatiin qabamaa jiran yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu beeksisanii jiru. Naannoo kibbaatti hanga ammaatti namoonni 4300 ol vaayirasichaan qabamuu eeranii lubbuun namoota 46 akka darbees dubbatanii jiru. Kana booda waajjiraalee mootummaa naannichaa fi dhaabbileen tajaajila kennan biroos nama maaskii hin fayyadamneef tajaajila akka hin kennine hubachiisaniiru. በመላው የክልላችን አካባቢዎች ማስክ ሳይደረግ Kutaalee naannoo keenya jiran hundatti maaskii otoo hin kaawwatiin tajaajila kennuun hin danda'amu. Namoonni kana hojiirra hin oolchine sababa kamiinuu tajaajila dhorkachuu qofaa otoo hin taane itti gaafatamummaa fi tarkaanfii seeraa barbaachisu fudhachuunis ni barbaachisa. Kanaafis maaskii yookaan golgaa afaan funyaanii otoo hin kaawwatiin tajaajila kennuun akka hin danda'amne har'a irraa kaasee irra deebiin ifatti ibsuu barbaanna. ከዛሬ ጀምሮ በድጋሚ በይፋ መግለጽ እንፈልጋለን። Yuunivarsiitiin Dambidolloo barattoota eebbifamtoota simachuudhaan hojii baruu fi barsiisuu eegaluu isaa beeksisee jira. Yeroo ammaatti barattoonni 800 ta'an yuunivarsiitichatti barnoota isaaniitti fufaa akka jiran himameera. Simannaan yuunivarsiitichaa fi hawaasa magaalaa Dambidollootiin isaaniif taasifames gaarii akka ta'e barattoonni dubbataniiru. Gama nageenyaatiinis rakkoon akka isaan hin muudannee barattoonni kun dubbataniiru. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee gama isaaniitiin yuunivarsiitichi qajeelfama weerara vaayirasii ittisuuf bahe hojiirra oolchuun barattoota eebbifamtoota simachuun barsiisuu akka eegalu himaniiru. Yuunivarsiitichi yeroo jalqabaatiif barattoota 800 eebbisiisuuf qophaa'aa jiraachuu Dr. Lataa Tasfaayee beeksisaniiru. Yeroo ammaa gama nageenyaatiin rakkoon akka hin jirres eeruudhaan maatiin ijoollee isaanii hafan gara yuunivarsiitichaatti akka ergan waamicha taasisanii jiru. Kan gabaasee waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina mootummaa godina Qeellam Wallaggaati. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatii gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Filannoo pirezidaantummaa Riippaabilika Afrikaa giddugaleessaatiin pirezidaantiin biyyattii yeroo ammaa Piroofeesar Faawustiin Archaangee dursaa jiru jedhame. Paartiin pirezidaantichaan filannoo biyyattii dilbata darbee raawwatame ilaalchisuun har'aa ibsa kenneera. Daayiriktarri Duulaa Filadhaa paartichaa akka jedhanitti hanga ammaatti pirezidaantii Faawustiin Archaangeen sagalee dhibbeentaa 52 argachuun dursaa jiru. Paartileen mormitootaa garuu firiin filannichaa akka haqamu gaafatanii jiru. Firiin filannichaas burjaaja'uu isaa dubbatanii jiru. Qaamoleen filannichaa taajjaban garuu filannichaan walqabatee rakkoon guddaan bu'aa filannichaa jijjiiruu danda'u hin uumamne jedhanii jiru. Firiin filannichaas inni jalqabaa guyyoota 5 booda ibsamaas jedhamee jira. Riippaabilikni Afrikaa giddugaleessaa rakkoo nageenyaa hamaa keessa akka jirtu ragaaleen ni mul'isu. Akka gabaasa Afrikaa Niwusittis magaalota dhiyeenya magaalaa gudduu biyyattii argaman dabalatee gareeleen finciltootaa kutaalee biyyattii hedduu to'ataniiru. Yemen buufata xiyyaaraa Edenitti haleellaa raawwatameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 22